eeggata malee hundi isaa yeroo isaa eeggatee inuma miidhama jechuudha. Inuma rukkutama jechuudha. Kaleessa yaadattoo ta'e 2018 sochii waraana bilisummaa Oromoo naannoo muraasa ture. Ajjechaanis naannoo muraasa ture. Har'a garuu gola Oromiyaa hunda keessatti ajjechaa keessummeessaa jira. Hundatu du'aa jira jechuudha. Dhimmi misoomaa kunis kan baay'ee baalee waan misoomee hin qabu. Baalee misoomsinee maal jedhamee faarsee bulaan haasa'u kunis baalee misoomee bakka akkamiidha maaltu misoomee. Inumayyuu baalee keessaatii qabeenyi baalee keessaa maddu qamadiin baalee keessaa maddu biyya sana nyaachisa biyya sana jiraachisa jira. Maaliin misoomee baaleen yoo jedhame tariiti namoonni faarsee buloonni kan isaan haasa'anii maayini dimlaayitii Taayiwaanii fi Taayilaandiitti fidee magaalaa gidduu yookiin immoo aspaaltii gidduu ni dhaabe jiru yoo jiraate jechuudha. Kanarraa kan hafe misoomni baalee keessatti bal'inaan deemaa jira. Misoomaa qotee bulaa hammate magaalaa keessa waa fannisan miti. Isa ibsaa fannisan miti. Qotee bulaa hammatee kan deemaa jiru misoomni guddaan piroojeektiin guddaan ijaarameera namni jedhu yoo jiraate dubbatu. Daandiin baalee aspaaltiin baalee qilee guddaatu jira baalee namni baalee karaa baalee beeku jechuudha. Qileen guddaatu waggaa waggaatti nama nyaachaa jiraata. Aspaaltii sana illee sirreessuu hin dandeenye mootummaan kun saama akka baaleef quuqame fakkeessee dubbatu kana jechuudha. Kanaaf bifa kana akkasitti ilaaluu wayyaachuu fi galatoomi taphaboota ittiin deebi'a booda. Okay, thank you. Aboloti welcome loti. Aboloti kana jabeessa keeme nama beeku gaa kaafi beekta. Keeri mee keessummaa dha Keeri moo arrarra xiyyiitiidha keessummaa goota abooti kun isin ajajjuu lolaati bar asli Oromooti raggaatu rooba. Akkasii. Obboleessi keenya jedhee lootii hedduu galatoomii ulfaadhu yaada hedduu madaalawaadhaan lafa keette dhugaadha. Inni jenosaayidii Wallaggatti godhee fi kan warra Tigraay godhisan wal madaachisuun isaa suni agartee wanni nama gammachiisu wayitu hin jiru nothing. Akkuma tuu jettee osoo lola san agartee hawaasni keenya odoo nagaa argateedha. Garuu akka uummata keenya fixaa jiru ajjeesaa jiruudhaan dubbate hadda mirkaneessee jechuudha malee wanni inni dhugaan nuu dubbate horii jira. Dhugaan Oromoo lafa jirti. Dhugaan Oromoo nama harka dhiigaatiin odoo hin ta'in dhugaan Oromoo namoota akka keetii kanaan namoota dhugaa Oromoo dubbatamti malee kanaanii miti jechuudha. Suni akkasi garuu ammootu waan ammallee akkuma tuu jettee uummanni baalee galata nurraa fedha nutu isaaniin galatoomaa jechuun fedha jechuun suni yaa marqa kanaa jedhani sossobanii akkana ol daddarbuun kun sossobee siliqimsuudhaaf jedhanii jedhan. Akkuma ati jettee karaan ispaaltii kan dalagamee karama wanni dhaqusan asiin gara Gimxiin ka gaddeemu asiin ammoo ka soofumar dhaqu ka dalagame achiin gara kaan dhiingadduma gaafa inni achi dhaqisan karaa agaarfaa deemu jedhanii maanguddoo karaa san mul'isanaa dubbatan agartanii jirtan. Rakkoon uummata keenyaa akkasi jira. Har'a waa'ee naashinaal paarkii inni haasa'u san hawaasa Oromoo yoo xiqqaate nama 10,000 ol lafa isaa irraa sababa harreen baalee UNESCO irratti galmaa'ee jechaadhaa fi hawaasa kana waggaa 1000 fi lafa kana irra jiraatanii paarkii kana tiksanii asiin gaan sababa misooma isaan amma misooma dalagaa jirru lafti kun agartee faranjitti gurguramee akkasumas arabtoota gurguramee fi uummata kana naannoon kun akka jiruun laali amma uummanni namoonni as gubbatti beekan waa'ee gandariraa qofa beekan gandariiraati amma tokkoffatti kan buqqa'aa jiru garuu buqqaasaan kun gandariraa qofa odoo hin taane naannoo paarkiin gaarreen baalee tuqu hunda asiin haga Adaabbaa deemaa haga Diinshoo deemaa Diinshoo inni hadha ganama akkasitti faarsu san jechuun haga Diinshoo deemaa uummanni buqqa'aa jira Diinshoo keessaa asiin Garambaa Diimaa Weegee Harichoo Awwa'oo Angeetuu Harannaa Bulluq asiin hanga Caffaa Dheeraa
sondi qara yoo beeytan naannawa kana mara yoo beeytan ummanni kun marti hatta taa'eetiin buqqaasaa eeggatutti hin jira. Ummata kana mara walitti qabaniitiin bakkeen itti naqaa jiran bakka gammoojjii bakka gongomaa jedhamu kan. Garuu sheedam namni as jalaa balleessuun sheedam naannoon kun hundi isaa naannoon paarkiin kun tuqu hundi buqqa'uu deema. Kana ammoo Baalee misoomte warri jedhu kuni bakka waa giriinii ijaaran san qofa wanni misoomte wayitu hin jirtu. Namni yoo misoomee nama kaan buqqisaa odoon taane hawaasa tokko buqqisaati miti kan misoomsa isin martuu ni beektan. Hawaasa buqqisaa odoon lafti kun hawaasa waliin misoomti. Ummata kana wajjin misoomti malee ummata tokko lafarraa buqqisaati miti kan misoomsan. Faaruun hadha inni Baaleen faarsu kuni akkuma obboleessi kiyya dubbachuu yaalan qamadiin Baalee hadha Oromiyaa miti Itoophiyaa mara qallanti. Galiin paarkii biyyoolessa gaarreen Baalee irraa galu qofti Oromiyaa miti Baalee miti Oromiyaa miti Itoophiyaa guutuudhaa fi galii ta'a. Hadha ummanni keenya galiin isaa irraa odoo akkana xuuxamu albuunni lafa sanii argame wanta kana mara odoo akkana guuramaatiin jiru hawaasni keenya karaa hin qabu. Mabraatii magaalaa horii bareechisanii ifaa akkuma obboleessi ifaa galchani. Dasnaadha misoomaa miti. Ummanni nageenyi hatta kaleessuma kana naannoo gaasaraatitti nama 5 ajjeesanii jiran. As gubbatti dhagayaa jiru. Ummati gammoojjii Baalee kamadda walaabu hardhalleen kasumaaleen buqqisteetiin lafa isaaniirraa buqqiste hardhalleen achuma jiran bakkuma inni dheengadda dhaqee deebi'esan jiran. Dhugamaa Baalee yoo yaadan ummanni kunillee ummata Baaleeti. Baalee yoo yaadame laal dhageeffadhaa jira keenya. Warri Baalee misoomte jedhanii as gubbaadha gabayaa ibsan. Yoo Baalee yaadame ummanni madda walaabuu kan ganna 9 sharaa jala ture. Itti dabalee ji'a 4 moo 5 dura ganda isaa irraa buqqistee Sumaaliin as gubbaadha qarqaarsa guurreen hadhallee achuma jiran achi buqqaa achi sochooni. Daangaan Baalee Sumaaleen aanaa 16 torbaan lama genne odoo Abiyyi guyyaa 3 moo guyyaa 4 dura odoo Abiyyi Baalee hin dhaqin hoggantoonni Sumaalee warri agartee federaalaa akka Mustafee akka Amashidee hoggantoota godina Baalee kan Oromiyaa federaal wal ta'aniitiin achi dhaqanii celebrate godhanii aanaa 16 Sumaaleedhaa dabarsanii kennan. Kana duuba misoomni Baalee jirakii. Obboleeyyantii misoomni Baalee kana namni hadha qotateetiin madaamaraa hin qabu. Nama tokkocha re'ee 5 irratti birrii 1000 meeqa kafalaa jedhan gibira. Eessatti kun Baalee amma misoomtee jedhan kana keessatti bakka biriitii miti. Ummanni keenya karriraa kan lafa isaa irraa buqqisan hadha lafa hin qotatinaa lafa isaan waggaa 1000 qotatan hin qotatinaa jedhaniini waggaa tokko booda gadi ba'anii karaa gubbataa fuu deeman kadhaa as gubbata akka beeknu zayitiidhaa fi qamadii itti kadhachuu deemnaa jechuudha. Duuba kanaa misoomni obboleeyyantiiyya. Kanuma jechuu barbaadeeti galatoomii lootii kiyyaa wanta jette waan sirriiti jechuu barbaadeeti itti fufaa. Thank you. Thank you James. Sirri lafa nu keessa galatoomi. Keerii mee dubbadhu. Hayya akkam jirtu hundi keessan? Sagaleen kun dhaga'ama? Nagaa jirra ni dhaga'amatti. Okay, waan har'a paarlaamaa irra deemaa jiru haasaa jirtu na fakkaata. Wanti inni Abiyyi paarlaamaa irratti haasa'e keessa wantoonni inni ofirratti ragaa ba'ee jira. Garummoo akka inni ofirratti ragaa ba'e osoo hin taane haqnii fi dhugaan jirtu dirree irratti kan mul'ataa turedha jechuudha. Waa'ee Wallaggaa inni dubbate akkasuma dibbee reebuunis gaarii miti jedheetuma yaada. Maaliif inni siyaasa mataasaaf itti fayyadamu malee siyaasa mataasaaf jecha itti fayyadame kana keessatti haqa uummata sanaa haqa dubbateera dhugaa dubbateera yoo jenne inni Wallagga irratti wantoonni Tigraay irratti raawwanne wanta Wallagga irratti wanti raawwatame kan Tigraay irratti raawwatame caalaa kan inni jedhe kun kanaan dura waggoottan 4-5 darban irra wantoota haasa'amaa turedha. Wallagga keessatti Abiyyi Ahmed akkuma gara aangoo dhufeen waraana kan bane jalqaba naannoo Wallaggaadha. Diroonis kan darbate naannoo sanarrattidha.
hidhattoonni faannoo hidhattoonni Eertiraa waraana naannoo Tigraayiif galan sana waraana gara Wallaggaatti bobbaafamanii uummata keenya ajjeesaa turanidha. So uummata keenya waraanni Eertiraa reesona fi naannoo Wallaggaa keessatti ajjeesaa turan, dubara gudeedaa turan, yakkoota adda addaa gochaa turan. Yakkoonni kun hundumtu akka ni raawwatamu kan godhe mootummaa kan qaama biyya sadaffaa biyya sana keessatti galchee uummata keenya kan gidirsiisaa ture mootummaa kan. Mootummaan kun amma yoo dhufe inni afaan siyaasaatiin haasa'e. Wanta isinirratti wanta taa'ame kan akka salphaatti ilaala. Waraana Wallagga irratti godhe kana waraana caaluun godhe yeroo jedhu ammas Oromoon kaanii yoo akka barbaadan gabbaatanii dubbattanii akkuma uummata sana kana tumeen sintumaa jira. Isi afaan siyaasaa isaa jechuudha. Garuu immoo jecha isaa kana keessatti dhugaa dubbateera, haqa kana dubbateera maal isarra haqaa fi eeguu dhiisoo osoo hin taane dhugaan jirtu garuu kanumadha. Garuu inni kan kanatti fayyadamaa jiru Oromoo biraatti itti sodaachisuuf jecha kana kan fayyadamaa jiru yeroo baay'ee jechoota akkanaan fayyadama paarlaamaa irratti jechuudha. Waraana adda bilisummaa Oromoo paarlaamaa waggaa darbe yookaan paarlaamaa waggaa lamaan darbe naaf fakkaata. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa keessa socho'aa deeggarsa uummataa qaba. Kan waraana kana deeggaranillee qaamonni waraana kana deeggaranillee qabu. So waraanni kun uummata biratti jaallatamummaa guddaa qaba jedhee dubbatee jira jechuudha. Paarlaamaa isaa keessatti jechuudha. Wantoonni ani akka dhuunfaa kiyyatti nama dinqisiifadhu nama Dr. Dassaaleny Caannee jedhamu nan dinqisiifadha. Sababan dinqisiifadhuuf Oromoon paarlaamaa sana keessatti jiru. Garuu Oromoon osoo miidhama uummata Oromoon haasa'iin osoo Oromoon ajjeefamaa jiru yeroo isaan paarlaamaa keessa ta'an kanatti Harargee keessatti dirooniin darbatamee uummanni dhumaa ture. Naannoo Direedawaa kana keessatti namni ajjeefamaa ture. Naannoo Arsii keessatti waraana guddaa ture. As Tuulama keessatti namni baay'een ajjeefamaa ture. So yeroon akka jedhamu kanatti osoo paartiileen Oromoo of jedhan sun afaan Oromoo dubbatan osoo paarlaamaa sana keessa jiranii Amaarri tokko garuu Dr. Dassaaleny gabbee yeroo inni miidhama uummata Oromoo akkasitti haasa'uun isaa an akka kiyyatti nan dinqisiifadha. Haqa jiru dhugaa jiru dubbatee waan ta'eef yaada deeggaramudha jedhee yaada. Maaliif yeroo mootummaan ani mootummaa afaan Oromoo dubbata jedhamu kun yeroo inni shanee jedhee waamu kana keessatti inni garuu waraana bilisummaa Oromoo jedhee haasa'e. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin nagaa uumii jedhee haasa'e. So biyyatti sana keessas nageenyi hin barbaachisa. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin illee faannoo wajjin illee nagaa uumii mariif taa'ii gattaa'ii mari'adhu nagaa fidii nagaa booressaa irraa nagaa fidii jedhee haasa'aa ture jechuudha. Hidhamtoonni siyaasaallee haa hiikamanii jedhee dubbate. So gaaffileen inni gaafachaa ture gaaffilee uummanni Oromoo gaafataa amma jiruu fi gaaffii ijoo yeroo isaa eeggatee haasa'e namoonni paarlaamaa sana keessatti anamman paarlaamaa sana hordofu yeroo dheeraa akkan hordofutti nama lama ture. Lamaan isaaniiyyuu ijoollee walloodha. Tokko intala durbaadha, tokko ilma dhiiraa dargaggeessa wayiidha yaadatte yoo ta'e paarlaamaa kana keessatti waa'ee miidhama uummata naannoo isaanii uummata miidhama Oromoos ta'e kan naannoo wallootti taasifame ijoolleen konkolaataa keessaa buufamanii rashanamanii aartistoonni akka konkolaataa sana keessaa fudhan ijoollee sana rashanan paarlaamaa irratti dubbatanii jennaan ijoollee sana lamaan isaaniiyyuu paarlaamaa irraa dhabama godhee jira jechuudha. So guyyaa sanaa kaasnee ijoollee sanas arginee hin beennu. Bakka isaan jiranillee arginee hin beennu. Maalirra akka isaan jiranillee hin beeknu jechuudha. So nama Oromoo ta'ee nama isa jala dhaabbatu Oromoo ta'ee nama isa mormu paarlaamaa sana keessa namichi kun hin balleessa jechuudha. So Oromoo ta'ee akka namni tokko isa mormu akka namni tokko yaada mormaa dhiyeessu hin barbaadu. Kana jechuun namichi hin balleessaa yookaan hin ajjeesaa maaliif cimanii gannatti bahu jedha. Yoo paarlaamaa sana keessaa ba'anillee bakka biraa yoo deeman cimanii natti dhufu humna cimaa godhatanii natti dhufu aangoo koo irratti jedhe yookaan immoo cimanii yaada cimaatiin natti dhufu waan jedhuuf yookaan hin ajjeesaa yookaan afaan keessan qabadhaa jedhee wantoota adda addaatiin hin sodaachisaa jechuudha. Lammaffaa waraana Eertiraa waan hin haasa'edha. Waraana Eertiraa jalqaba irratti qaamolee keessa hojii walii galuu qabdi. Qaama biyya sadaffaa deemtee waraanuudhaa fi jalqaba qaamolee hidhatanii biyya keessa socho'anii isaan wajjin nagaa uumuu qabdi. Isaan wajjin osoo nagaa uumiin qaamni siif akka biyya biraa waraantullee siif eeyyamuun jiru jechuudhaan. Lammaffaa irratti
isaantu walitti dhiyaata. Amma eenyu Isaayyaasii fi Abiyyi Caalaa qaamni walitti dhiyaatu hin jiru. Isaantu waliin nyaatee, waliin dhugee, waliin illee waraana walirraa fudhatanii wal waraanaa akka uummata isaanii kan wal ficcisiisaa turan isaan lamaan isaaniidha jechuudha. Isaan caalaa namni walitti dhiyaatu hin jiru. Jarri kun lamaan isaanii warwaraanu yoo jenne warwaraanuu isaanii walaasaa waraanee walisaa dhiisan dhimma isaanii. Miskiina ilmaan Oromootu bakka sanatti deemee dhumaa jechuudha. Miskiin ilmaan Oromoo waraana Tigraay irratti deemee dhumaa ture jechuudha. Kan wanta akka hin beekne haadha jalaa fudhatamee konkolaataatiin fe'amee kan leenjiin fudhanne miskiina ilmaan Oromootu deemee barhaa irratti dhumaa ture jechuudha. Ammas ammoo warra Qaybaharii maaloo jedhanii muuziqaa adda addaa babbaasanii miidiyaarra dhiichisaa turan sana miti kan deemanii bakka kanatti dhuman jechuudhaan. Dhiichisuun sirba baasuun lafa dhiituun furmaata miti. Mootummaa kana sirba baastee jajjabeessita tanaan fuula laattaaf taanaan uummata keenya fixaa jira jechuudha. Warra har'a Qaybaharii jedhanii sirba baasanii dhiichisan kuni warra uummata keenya irra joonosaayidii labsanidha. Warra uummata keenya mootummaa kana wajjin ta'anii ficcisiisanidha. Warra mootummaan kun akka uummata keenya fixu jajjabeessanidha. Haati Oromoo yeroo Salaalee keessatti akkana boossu, haati Oromoo yeroo Arsii keessatti dhalli namaa ajjeefame yeroo inni akkanatti harreetti fe'ame kan arginu bara kana keessatti. Mucaan xiqqaan waggaa 7 yeroo inni akkanatti aduutiin qalamee darbatamee gatamu kana keessatti yeroo isaan gabbaanii quuqamnu uummanni Oromoo hin booyinaa, nutti hin booyinaa, booyichi furmaata miti, booyichi nuuf hiikaa hin qabu, galaana diimaa barbaanna jedhanii warri lafa dhiitanii artistoonni Oromoo dhiichisan kun warra dhiiga uummata Oromoo irratti taphatan qoosanii warra allaaggatan kana jechuudha. Warra mootummaa kanaafillee gaaddisa ta'anii adabadhu taa'e jechuu dhiisaniiti warra mootummaa kana jajjabeessanii itti gaafatamummaa seenaa keessaa isaanis hin bahanii jechuudha. Kanuma yaadni kiyya galatuma. Thank you. Garaa keessa nu dubbatte. Galatoomii, thank you so much. Siraaji kan jalqaba. Mee dhaabbattee ittiin aansa Siraaji. Abu Mahir. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa maal qabnaallee miti. Ayyee carraan naa kenname? Itti fufi. Ayyee galatoomaadha. Koppi linkii godhaa sheer godhaa wanti kenna aanuu guddaa. Amala keenya gaa haasaa wal dorgomna dhiifama naa godhaati. Waan akkanaa tirati rakkoo bo'icha abiyya kana jedhee malee furmaanni kanaa jettanii murannoodhaan furmaata lafa keechuu hin dandeenye furmaata namarra eeguu keenya kun dhaabbachuu danda'uu qaba. Osoon gamaa saakiyyaa hin dheeressuu gabaabseetti hin seeninitti waa lama wa'ii quba qabdu ilma namaa keessaa namni waa lama qabdu mataa jabaatti yatiimni mataa jabaatti sababni isaa haqii isiitu jabbaadha rabbiin biratti waan ta'eef diqaalaanis mataa jabaatti sababni diqaalaan mataa jabaattuuf immoo aantii hin qabdu fira hin qabdu qaama garaa laaftuuf hin qabdu kanaaf abiyyi diqaalaadha kanaan mataa jabaatti namitti kanarraa dubbachuu caalaa qaama namitti kana sappoorti godhaa jiruu fi gufuu bilisummaa ta'aa jiru kana quba qabaattanii osoo irraa dubbattanii gaarii namichatti kanarraan dubbatinaa miti beekadha. Arratti yeroo uummanni keenya rakkoo hamtuu keessummeessaa jirutti osoo paarlaamaan kun hin taa'in dura guyyaa 2 moo 3 warroonni hayyoota beekaadha warra aarsaa kaffalan jedhamu warra artistii obboleettiin keenya amma dubbatteen cinaatti Amaarrinii fi Tigiraay akka jarri dhufanii biyya kana qabatan Finfinnee seenan hin barbaannu waan jedhan kaasanii akkasuma qaamni immoo uummata kanaaf bu'aa buusuuf namtitti rirma kana maqaa Oromootiin achi jirtu buqqisuudhaa fi qabsoo geggeessaa jiran gama miidiyaatiinis haa ta'uu gama waraanaatiinis haa ta'uu baatii 2-3 dura marii akka Oromootti ta'anii walii galanii namicha kana buqqisuu qabnaa irratti walii galan. Warroonni immoo uummanni kun hayyuu jedhee beekaadha jedhees manguddoodha jedhees subatu immoo gadi baanii dheengaddaa waan paarlaamaa kana namittiin paarlaamaa irratti dubbatte caalu ibsa baasan. Sanarraa Oromoon
dubbatee warra Oromoo fakkaatee namittii kana dega'uu barbaadu jalaa buqqisuudha nu gaafata. Namittiin kuni nama laayyoo wayii isinitti hin fakkaatin. Minilik irra Haile Sillaasee irra Dargii irra Mallasaa irra nama baddu nama baddee balleessuudhaaf qophoofteedha. Waan ammaa softe kana hojiitti ni hiikkatti siyaasaaf kana jedhee kana siyaasa si walii kuun hin barbaachisu. Ummata kana fixuudhaaf qophiidha namittiin. Eenyuun immoo fixaa jirti numaan fixaa jirti. Obboleessa keenya eessuma keenya nama keenya gowwoomsitee kaan bittee kaan sossobdeetiyyi waraanatti geessitee fixaa jirti. Uummanni keenya bakka lamatti dhumaa jira. Waraanni sii irra caalaan Oromoo of hin beenne namittii kana hin beennetu dhumaa jira. Tigraayitti kuma kan lakkaa'amu ijoollee Oromoo dhume. Faannoo sillee jiftetti geeffamee kan rashanamaa jiru ijoollee Oromooti. Kallattii hedduudhaan ficcisiisaa jirti. Namittiin gogaa Oromoo uffattee uummata keenya ficcisiisaa jirti waan ta'eedhaaf adda durummaadhaan wanni nuti irratti qophaa'uu qabnu hawaasa keenyaan qophii godhaa jechuudha. Nageenyi jiru beekadha. Namoonni tokko tokko sichi namicha kana kadhannee mari'annee nageenya buufne jettuumi lakki wallaahi nageenyi dhufu hin jiru. Uummata keenya isa hidhateen cinaatti akka inni of qopheessu gochuu. Akka inni rafne gochuu. Isa maccaa hin qabne maccaa bitu. Isa qawwee hin qabne qawwee bitu. Isa qawwee qabaatee rasaasa dhabe rasaasa bitu. Fuulleffannaan keenya gara kana ta'uudha qaba. Namittiin waraana hamaa fuuldureetti nurratti bobbaasuudhaaf deemaa jirti. Ilaasi kana of amansiisa. Namittiin Oromoo lafarraa balleessuudhaaf qophi rabbiin jedhin malee. Oromoodhaaf immoo kan gaachina ta'ee irraa loluuf qophaa'ee jirus wobo qaamni biraan jiru. Warri afaaniin qabsaa'aa jirtan gara kanatti fuulleffadha. Yeroo hedduu kallattii nagaatiin furama seetanii warri eeddan abdii muradhaa. Dhaamsa kiyya kun immoo waan hin oolleedha. Lolli fuuldureetti nu eeggatu lola nu dhiisuudhaaf hin jirre abiyyooti dhiisuuf hin jirre. Warri nu nyaatee bades lolaaf qophaa'aa jira. Uummata keenyaan qophii godhaa jechuu bichee dhaama. Malee xiinxala paarlaamaa irratti namittiin wannani wallaggaan keessatti geggeesse amma Tigraay hin ga'uu jettee kana ragaa baate jettee ijoolleen baay'een namoonni sila Oromoodhaaf dubbatan baay'eenu yeroo jirritti dhugaa jedhee jedhantu jira. Oromoon sammuu gudeedamte sammuu siin gudeedamte kana akkatti gudeedama sii kana wal dhaannuuf hin beennu egaa ani isinirratti hin dheeradhu Abiyyi diqaalaadha. Qaama qaanfattu hin qabdu, qaama yaadduuf hin qabdu. Isiin nama abbaa fiixaa haadha sii fuudheyyuu marfeedhaan ajjeefteedhaas isiniif iltiseetanii yaada irratti kennachuun hin barbaachisu. Uummata Oromoo gurra isinii kennuun hidhadhaa jedha. Hidhachiisa. Warri maallaqa ofirkaa qabdan warra hin hidhanne hidhachiisa. Warra hidhateef hamilee ta'a. Kanumanis niin jedhaa galatooma. Thank you. Wallahi namni nama beeku hoggee yaada namarra kennatu. Dansaadhaa nuti waan kana keessaas hin beeknu namicha kana Oromoo janiitu fuudhee gurbaan namichi lammaa janiin kun fide ichumaayii namni hundi jala gale jazaa isaa kafalu lammaati. So Siraaj qabadhu. Aye galatuma fadda jamaalati waan naataatiif galatuma faddu jabana ma wal beeyna wal raafannina fakkaatu maqaa kanatti ta'ee raafachuu danda'a. Wanni agara mata duree kennaatti yoo deebinu Abiyyi nama sammuu dhukkubsatu maraatummaa isaa ofirratti hin beeku. Maraataadha. Maraataan mana ofirratti gubee hanga gaafa isa bira gahuutti inni maraatummaa isaa hin dhayisu jechaadha malli isaa. Waan inni har'a dubbate Abiyyi malleen Shimallisis dubbataa ture asiin dura yoo yaadattan gaafa Hacaaluu ajjeesanii caffee Oromiyaa irratti moo interviyuu irratti hawaasa irratti kaan ajjeefne kaan hidhatti guurre kaan biyyaa balleessine jedhe. Like jechuun waan jarri kun beektaa mara sammuun isaanii fayyaan qabu. Kanaaf waan godhanii ma dubbatan. Kanammoo maaliif godhanii yoo jennee ilaalle tokko tuffii Oromoo irraa qaban. Tuffii jibba Oromoo irraa qaban irraa waan jechoota kanneen fayyadaman siyaasa isaaniitii fi jibba itti qaban irraa wantoota kanneen dubbatan. Gara Baaleetti yoo deebinu sagantaa inni har'a dubbate kana Baaleen waan tokko godheef hin jiru barbaade. Tokko mootummaan gaafa jalqabjii manaa mootummaa sila mootummaa biyya bulchuu jedhame gabroonfataallee yoo ta'e jalqaba nageenya eegsisa. Daangaa biyyattii birmadummaa biyyattii tiksa.
Inni lammaffaa bu'uuraalee misoomaa guuta. Bu'uuraalee misooma bilicii kana osoo hin taane soofumar ijaaruu fa'aa osoo hin taane bu'uuraalee misoomaa wanta jedhamtu jira. Bu'uuraalee misoomaa buufata fayyaa, ka daandii, manneen barnootaa. Mana barnootaa inni ijaare yoo mana barnootaa addaa jedhee nannaa godhe malee wanni inni ijaare jira. Buufata fayyaa inni ijaare tokko jira. Wantoota kanneentu hojii manaa mootummaa kanneen. Wanti inni hojjetu wanna private sectorri private dhuunfaa hojjetu wanti inni irratti deemu kun. Maraataadhaan miri maraataan beektaaf malee hin dhagayu. Maraataadhaan ammas egoistiidha beektaa. Namni egoistii kun beektaa nama quba hin qabu. Anuma qofa, kiyya qofa, isa qofa sirriidha. Kabiraa dantaa isaatii miti. Adii jaartii isaa sanis osoo waa goote isuma waan godhin malee inni dantaa isaatii miti. Egoistiidha waan ta'eef. Egoistiin bineensarraallee hamaa. Namni egoistii ta'e gaafa egoistii taate bineensarraallee hamaadha. Kabiraa waan jechuu barbaadu. Abiyyi nageenya akka bu'u hin fedhu. Yoo waraanni dhaabate abiyyi biyya san keessa jiraatuu hin danda'u. Kana naa qabadhaa. Lama. Inni biraa bakka har'aa ibiddi hin geenye kana hunda suutaan geessuu fedha. Inni geessallee. Abiyyi wanti inni dalagu dandeettiin isaa shayxaanaa mee inni beekta shayxaana dachee qaama foon namaa uffatee deemu shayxaana. Maraataa shayxaana keessaallee shayxaana maraataa. Wanti inni godhu amma yoo waraanu amma laal fannoo kana keessatti fannoo isaatu jira. Fannoo inni ijaaree Oromiyaa keessa gadhiisee fannoo inni hojii manaa ittiin dalagu. Maqaa waraana bilisummaa Oromootiin illee warreen shanee jedhuun tuni bara shanin buliin inni warra ufii ijaaree jira tiima hanga tokko keessaa galche. Ka galche kanallee bara karama biraatiin gad deebisa. Hojii manaa ittiin dalagu. Barbaadu ammallee baalee mana gahaa jettuun tana yoo hojii itti barbaadu ta'e ni galcha achillee. Kana quba qabaadhaa. Baalee masanillee tama ufii tana fuudhee galche yoo ta'u dhugaallee dhaquu baate. Waraanni bilisummaa Oromoo isa dhugaallee yoo dhaquu baate maraataa san fuudhee galche. Ammoo sanillee yoo gaafa hojii manaa irraa fixatee gaafa itti barbaade jara sanillee ni galche. Bakka hundaa waliin gahee barama. Amma wanti inni godhaa jiru laal achii waa hedduu godhata. Wanni namni baalee misoomse nuun jedhu kana gurra hojjechuu kan nuti achitti dalannee ni beeku. Akkuma isheen jedhe bu'uuraalee misoomaa tokko hin qabdu karaa amma soofu margeessu kana yoo ijaare malee karaan biraa tokko hin jiru. Dallaa duuba gaafii ansii qabu jidduudhaan bakki hallayyaan namni itti dhumu sun baale moo'isa. Baale makaraa sossobee waashaa karaa hayyoonni baale keessa deeman kanaan. Gaafa madda bulyaan. Bara malaan warri anjaa qabu bakka lama jira Shaajo bakka lama jira baale makeessa kun sassibee waashaadhaa kun saannate bakka inni suuraa itti ka'ama loojii dalagaa jiran kaan buttaa achitti wal geessee akkanatti goodda gubbaa dhaabatan tulluu diimtuu bakka tulluu diimtuu san achiin hariira gabuullee qileema akka sassibee waashaa santu jira dalagamee beeku akka Haile Sillaasee. Wayita karaa dalloo deeman san jecha. Laala amma waan jechuu barbaade. Amma achii dantaa qaba. Dantaan inni amma baalee qabu lafa gurgure Arabatti kaan Faranjitti gurguree fite. Uummanni kun akka achi dhaqee wannaa karaa uummata fuudhee achiin geessaa egaa akka inni achitti deemee itti museemsiisa beeka. Uummata kana karaa kanaa waan deemuuf uummata kanaaf godheeti. Dantaa uummataatii miti bara. Baay'ee wanti inni ijaaru kun hundi baaleef wanti inni fayyadu tokko hin jiru. Asuma turistiin sunuu dhaqee turistii maraataan biyya nagaa keessa deema malee turistii fayyaa qabu kadhaqeetiin waan san daawwatu hin jiru. Turistiin maan illee yoo dhaqu ta'e yoo pileenaan dhaqe malee wanni inni ittiin dhaqu hin jiru. Akka itti dhaqu illee hin jiru immoo sun illee hin jiru abjuudha. Maraataadhaan miree bara maraataan waan tokko hin beeku. Uumama dalagu malee waan borta'u hin beeku. Kanaaf wanti inni godhu kuni baalirraa waa hedduu fayyadamaa jira laalamaa. Achi deemaa akka vaakeeshiniitti hin dhaqaa. Ka miidiyaa alallee dhaqaa barinni miidiyaan alallee dhoksee fakkeenyaaf supervisionii wantoota ijaaru kan isuma gaggeessa isuma hoogganaa ture wanta kanaan hin beekan isuma hoogganaa ture amma qamadii adada isiin geettuun dhaqee ilaala yoo ka agartan ta'e namoonni beekan gaafa qamadiin geette gatiillee ofii baasaaf uummata hawaasaaf gatiillee baasee fi bakka inni itti gurguratullee isaa godhaaf waalkotu irraa bita hanga waan oomishate qotee bulaa waan oomishate iyyuu
hanga wahii qofa manatti hambifachuu danda'a. Yoo hanga inni hayyame sanii ol manatti hambisatu ta'e inni irraa fudhatama. Hin warasama jecha. Warasa maali? Irraa fudha hin saamamarraa. Manatti hambifachuu iyyuu hin danda'u. Asuma galcheeyyuu sana irraa bitaa gatiillee ofii baasee fi irraa bitaa naggaadeen yoo irraa bitte naggaadeen bakka inni jedhe sanii gurguruu qabdi. Na qabadhaa kan mineraala albuuda lafa keessaatii miti waa'ee oomishaatii yoo jennee jechaadha. Kana godhee deengaddaa yoo yaadattanii impoort goona jedhee qamadii fe'aa ture qamadii sanasuma deebisanii uummata biyya gurguraa ture. Qamadii wayiitu kan isiin kennetti gurguramte jiru waan san Jawaar maxxansa. Guyyaaleen baasaniitu achiin as garagalchanii basan qubaan. Achiin as garagalchanii waan godhaa turan. Amma wantoota kanneen irraa yoo dantaa fixatee irraa xumurate yoo keessa barbaachisu ta'e shiftaa isaa kan inni ijaarate katiimonni isaa ijaaran san fuudhee achitti galchuullee fin deemaa jecha warri baalellee warri awwaara kaasuuf hin jiru jechuu barbaade. Waraanni har'a Wallaggatti inni har'a akka wannaatti kompeer godhu kuni achillee dhaquu danda'a. Kanaaf furmaanni maali? Namicha maraataa kana ka biyya gubaa jiru kana gubee balleessee jiru kana akkamitti ammas wanti inni har'a godhu kuni diigaan gubaan dhumaatiin inni har'a godhu kuni biyya teenya irratti hardhaa miti. Waggaa 10 booda laala waan dhufu deemu. Mootummaan kunuyyuu har'a kufee asoo mootummaan biraa qabate biyya tana dandamachiisu waggaa 40-50 nuuf fudhata. Diigaa inni gubaa inni godhe. Hawaasa keessatti hawaan gabaabsa hawaasa keessatti miidhaa inni godhe hawaasni walitti madaayu wantoonni inni dalage kuni kana sirreessuuf jenereeshinii tokko nu gaafata. Kanaaf furmaanni maali?